الله وبركاته. إنك يمنتكم نموت تمركان أكون ما قرتي بنا رجيتي في جماعة كمهن ندات مسلم تاج بسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا وبليان كي يغن إسلام سجنتا تيني تكلم جتشام إيجا لودا بيانا أرى قرتي تبى سجنتا كيسياين نكنني أن سجنتا سلا نمان كيسان جي إيجا كيسين أنجان. إتمان جرا sanii fuutuba gartee sagantaa teenyagaa fuutuba gartee sagantaa teenyaa amma takka lama jechaa eegalla akkuma gaaduba gartee beekamutti sagantaa teenyaa wanni eegallu maaliin eegalla quraana rabbiiti jechuun maaliif jennaan irra gartee kabajamaa fi jecha rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ol ta'een waan hundaa'u eegallaa waa hundinuu tartiiba nuu qabatti tanaafuu duba gartee irraan tanagaa keessummaa keenya kan dhufee quraana nuu qara'u deemu asitti argame ustaaza keenya Abdul Aziz falyatafaddal mashkuura wa maajuura takbiir takbiir تكبير تامر كارا تكبير الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. تكبير تكبير ما شاء الله جزاه الله خيرا. ربي دبا غرتي امله قران ربي سبحانه وتعالى غرتي تربن ربي ابرسيسو ينا دبا غرتي تنافو ربي جزاء جنت ربي خنو في اسميس غرتي دبا ربي قسمت سنامل كيسو اكسمت نمني غزي والخيس سغنتا تنغا دبا غرتي عمله استغودات ما غرتي تكبيرتا سول مخاسات مجايس جنة سغنتا تنغا ترتيبان اكما ديما جرتتي تنافو دبا غرتي ترتيبي سي غتيمتي سن جنة تنافو سنون درومي ران تن ربي بك خيري تنتكني ولتي سن كبتنا الحمد لله جا الحمد لله جا ننتكاس ندفنس نمجرمي اي خطكاس ندفنس غرو مكان نجرا نماتو سندفني مله تنافو دبا غرتي سغنتا تن يرو هندا هردفوداف يو بربادن سغنتا ريفت بالي يونيفرسيتي حرر كامباس جماعة مسلم مقادة كيسانيني ريفت بالي يونيفرسيتي حرر كامباس مسلم جماعة يد تنافو تورا غرتي دبا تيليغراما تنس هردفو دنديسان akkuma nama isin jeekan attaqtabnaan kubee gabaayadaan ne agartanii chormaa siiti wajjin achirratti han quraana barachuu barbaadanis achirratti
hangartee mijaa'ee masgida kana dhuftee barachuu dandeessanii jechuudha. Sagantaan buluuqa, riyaada, usuula hanga gartee jalaa kitaaba aliifarraa kitaaba guddaa hundaa'u achirratti barsiisuudhaaf qophii jamaan keenya keessatti murteeffatee jira jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Namni gartee maqaan baduurra mataan baduu wayyaami. Inshaallah mataanis hin bannu maqaanis ni jira jechuudha booda. Allahu akbar. Amma itti aansuudhaan sagantaan itti aansuu deema. Sagantaan itti aansuu deemu ni beektanii? Hin beektanii? Akka tasaa jarjaraan akka kiyyaa gaaf tokko gandaan gorsa jee salaamu alaikum jee wa alaikum salaam gandi guutuun mirkaanee jira. Jarana waan isinii mudeemu ni beektanii yennaan hin beeknu jaaniin gandi guutuun. Duba nama waan beeknetti ni maajee qote guyyaa kanis. Guyyaa lammataa ammas mirkaanee dhufe salaamu alaikum wa alaikum salaam. Jarana waan hin beeku kana waan isinii mudeemu ni beektanii yennaan dheengaddan beeknu jaanimi. Arrani beekne jaamas ginni guutuun beekata akka akkana haa toltee hojje. Eega beektanii maaliin himaa jee garagalemmas. Amas guyyaa kan mirkaanee dhufe jimaa diimaa qabee salaam alaikum wa alaikum salaam. Jarana waa inni mudee mun beektan yennaan dheengadda kaan ni beekna kaan rakkoon ni turreemi kaan akkam waliin jaan aboo isin ni beekna jaa nuti hin beeknu yennaani kaan ni beekna jaaniin gaangi kun akka tokko isinoo hin beeknu rakkoon qabu haa jeen kunis warri hin beeknes warra beekonirraa baradhaadhaa jeen fixee jiraa jechuudha. Kanaafuu immoo nuti waan har'a isinii maarsan isinumaaf himna kanatti aansuudhaan sagantaan teenya akkuma hafte jirti. Sagantaa daawaa fi irshaadaa itti aansuudhaan har'aan tana duba gartee sagantaa teenya mata dureen maali? In taraknaa sunnata nabiyyinaa sallallahu alaihi wasallam kayfa nahnu wa in amsaknaa sunnata nabiyyinaa sallallahu alaihi wasallam maadaa nahnu waan jawurraa yoo sunnaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi illaa qabanne maaltu gartee duba nuuf taha yoo sunnaa ergamaa rabbii dhiisne hoo maaltu nu mudataa akkuma ammaan tana garraa jirru kanaa jechuudha. Kanaafuu